Oh, what's up? All my builders in Naga. All my builders in Naga. Yo ya babaro fawaya. Yarga ira umani. Yeroo argite sadarkaani dirqamaatii fi akkaataan hojii namatti kennamu haasaanis hin jijjiiramaa kolfis hin jijjiiramaa jira keenya. Kanaaf miidiyaa kanarratti argamtanii na wajjin turtii gochuudhaaf dhufuu keessaniif maqaa manaatiif maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa kanaatiin ani isin galateeffadha. Gabbaan ekko gabbaan kanatti ansuudhaan torban kana asitti dhiyaatan turre haalli adda addaa waan qaqqajeelchinu garagaraatu jijjiraa. Kanaaf waan kanaaf isinirraa fagaadhe dhiifamaa naa godhaa naaf folchaa. Kabraan haala biyya keessaas biyya alaas biyya ollaas ilaalchisee dura dursoo kabajamaa ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed galata guddaan galchaafi biyyattii Itoophiyaa keessatti takka sabni Itoophiyaa kabajaa argateen beeku. Namummaan Itoophiyaatu ofiifuu mangistiin takka ofiif kabajaan kennine. Na wajjin jirtu takka kabajaan kennine. Kabajaa kennuun maali? Yeroo Haile Sillaaseetii jalqabee nama itti wallolee yookaan argitee mootummaa sana wallabuudhaan biyyaa baqate jala deemanii ajjeesu Soomaaliyaa keessatti, Jibuutii keessatti, Keeniyaa keessatti, Suudaan keessatti baroota dheeraadhaaf yeroo Yaadigis Mallasiinis yeroo Haile Maaraamis tureera wanni kun. Haile Maaraam egaa carraa argatee dubbachuu hin dandeenye wanni kun tureera. Kana jechuun ammoo ummanni biyya sanaatis argitee of kabachiisuudhaaf jecha hiriiras yeroo adda addaa mormii gaggeessaa ture. Sagaleen ummataa hin dhaga'amne ture. Liibiyaatti biyyoota adda addaatti namni gogorra'amaa ture. Kana jechuun mootummaan ofitti kabajaa horuudhaaf dura biyyoota isaa namni isaa biyya hunda keessatti akka kabajamu yoo taasise qofa. Mee fudhadhaa ilaala Awurooppaan namni isaanii qabamee jennaan mangistii dubbata nama tokkorraa. Fudhadhaa Ameerikaan nam tokkorraa namni tokko qabamee jennaan namni isaanii nama tokko jedhamee irraa haasa'ama. Itoophiyaan maaliif hin haasofne? Nama akkasii hin qabnu hin qabdu moo biyya akkasii ofitti amantii hin qabnedha. Kanaaf walumaa gala eegaa Xaqilaayi Ministeer Abiy Ahmed aangootti as dhufanii ofiifis kabajaa kennaniiru biyyattiidhaafis saba sanaafis kabajaa kennaniiru jedheen amana. Thank you. Gaariidha kun. Suudaanitti warra hidhame hiiksisuun biyya Keeniyaatti akkas hiiksisuun durii argitee Keeniyaadhaa qabamee galee hidhamaa ture. Injineer eenyu Camadaa Dabbasaa Guyoo bulchaa Areeroo kan ture Xuusee Areeroo. Egaa biyyoota hedduutti argitee siqaayin akkasii namarra gahaa ture. Kana argitee of kabachiisuu jechuun saba Itoophiyaa sanaaf utuu hin ta'in Dr. Abiy mataadhuma isaatiifuu kabajaa horuudhaa jechuudha. Saba ofiitti kabajaa horuudha.
waan fedhe deeggaru waan fedhe haa godhu waan fedhe haa hojjetu namni isaa bakka jirutti kabajame jechuun ofiifis kabajame jechuudha. Dura kabajaan asirraa dhufa. Kanaaf argitee adeemsa isaanii xumuratanii egaa gara biyyaattis deebi'anii wanni tarkaanfiin fudhatamaa jiru tarkaanfii bareedaadha. Tarkaanfii bareedaadha. Karaa uummanni keenya ijoolleen barattootaas iyyannoo dhageessisan viidiyoonis jabaatanii hojjetaa jiru. Thank you obbo bulchaa keenya eenyunni obbo Lammaa Magarsaa galatooma hojiin itti jirtan hojii nama boonsuudha jajjabaadha isinii wajjin jirra ani ibsanii har'aa baasuu dhufe tokkoffaa akka isinii wajjin dhaabbannu isin beeksisuudhaafi akkasumas Taklaa Ministeerii Abiyyi Ahmed wajjin akka dhaabban tarkaanfii isaan fudhataa jiran immoo jabeessanii akka itti fufan. Ijoollee argitee sukkaara arraabdummoo mana murtiif akka dhiyeessan. Kun argitee uummanni Oromoo si argaa jira. Atis of argaa hojjedhu. Qeerroonis ilaalaa jira. Kanaaf thank you. Haga hojjettaniif galatooma waan hojjetaa jirtan akka gaariitti jabeessaa cimiraan itti fufa. Kabiraa jara keenya kabiraa haalli adeemaa jiru bareeda. Namooti ari'aman illee argitee jiru mootummaa Itoophiyaa keessaa warra dhiiga namaa dhuge. Namni irra guddaan ammuma ari'amee har'uma argitee aangoorraa bu'ee har'uma murtiif dhiyeetu jechuufaa dandeessu. Kunis waan itti jarjaranii miti. Biyyattii keessaa akka hin baane godhamee jira. Eenyu karaa kamiin embaasiin kamillee akka nama hin fudhanne godhameera. Embaasiin kamillee viizaa akka namaa kennine. Tokkollee eessa dhaquun hin danda'amu. Tasuma amma booda Keeniyaallee dhaquun hin danda'amu. Dhageesse Eertiraa dhaquun Jibuutii dhaquun hin danda'amu. Warri argitee waa balleessaa turan. Warri akka hojjetaa turan. Kanaafi walumaa gala mootummaan bifa amma qabeen itti fufuudhuma qaba. Bifa kanaan adeemuudhuma qaba. Sirna isaa eegee. Wanni hundinuu wanni itti jarjaran hin jiru jara keenya. Ilaala. Wanni jarjaran barbaachisu. Qassi jedhanii. Qassi jedhanii. Wanni guddaan hojiin guddaan argitee ariifachiisaan gara obbo Lammaa jira ammallee gara obbo Lammaa jira. Filmaata kaleessas godhaa turanii namoota filatan qabu. Kunis argitee caasaa oppiidiyoodhuma gadi diddiriirsanii haa ta'u oppiidiyoo sana keessa namni gaariin sabaaf yaadu jiraatuusaa ni beekama. Ammallee hafee jira. Naannoon hin qajeelin jira. Naannoon iyyataa jiran jira. Dirra Dawaa Malkaa Jabduu argitee bakka hundaa iyyataa jiran. Naannoo Somaalee iyyataa jira. Kun Taklaa Ministeerii ilaallata. Iyyannoon namaa yoomi kan inni deebisaa argatu jechuun waggaa lama. Manguddoon nama erganii jaarsummaa ergatanii iyyaa jiran. Kanatti atattamaan ariifatanii furuudha. Rakkoon namaa yeroodhuma argitee namni iyyatu yoo hin furamin gara biraatti xaaxa. Namni iita hedduu qaba. Iita hedduu kan kuufatee malaan guutee jiru. Amma yoo ati isa bakka tokko daftee hin jedhin iiti kun gama hundaan wal gaheete argite yeroo tokko dhoo'ee jennaan immoo yoo jalaa suutaan argitee waa irra keesse hin mammalaasin waliin xaaxa'ee jennaan atuu bakka ciiftu hin qabdu bakkuma ciiftu jechuun qaama hunda keessaan jiga waan ta'eef
cinaachi yoo gam tokko argitee malaa irraa malaaftee xiqqoo inni qoore isa gama tokkotti deebiftee sanallee irraa malaafta silaa amma waliin dhoo'ee jennaan atuu yoo dhaabbataa ooltee bulte malee ciisuudhaaf yeroon qabdu. Kanaaf argitee balaan amma ka'aa jiru kun furmaata argachuu qaba bakka hundatti. Kaan immoo jaluma jalaa kaamna. Qophoofnee jirra naannoon shanan gibeetis qophaa'ee jira qeerroon qophooftee Oromiyaa maraaf argitee qeerroo Oromiyaa maraaf yaamicha gochuudhaaf deemti. Bunni Alamuddinii fi bunni Azeen Masfin kan aggaaroo akka jiruun argitee ijoollee naannoo Somaaleerraa buqqaanii fi ijoollee dargaggoo naannoo sanatti hojii hin qabneef kennamuu qaban. Kanas ichi dhoomna. Maaliif warri buqqa'e sun dhaqee nyaatu achiin immoo ijoolleen achi hojii hin qabneef hiramuu qaba. Ganaan naafan addaalleen. Gana. Mafandaat አለበት achi booda kan gara mandiitti sin dabarraa argitee emne barad daalattiin ijoollee waldaan ijaaramtee fudhachuu qabdiin. ያ አሁን በኋላ ምንም ሌላ አማራጭ የለም። ሌላ አማራጭ akka ijoollee naannoo baaleetti godhame san dhageesse warra buqqa'eef wal keessa fuuchu warra buqqa'eef ijoollee achi naannootti maaliif jarri kunis qeesaaniiti jaraafis qoode qaba Oromiyaan jaraafis annuura Oromiyaan qabeenyi Jimmaa ijoollee argitee baaleedhaa buqqaate Harargeedhaa buqqaateefis walqixa. Kanaaf ijoollee hojii hin qabnee fi ijoollee achirraa buqqaa wal makanii hojii kennuu fi biddeena baasuu fi sana booda jarroo akaaffatee hojjetatee nyaata. Dhageesse kun godhamuu qabaa kanarrattis ni hojjanna. Calluma jenne angaafa duraa isinitti mee ani dhibba keessaa dhibbaan isin hin fillee jedheera. 40 lafaan qaba ammallee 40 lafaan qaba. Inni kan isiniin argitee luugama isiniin qabanidha. Kanaaf argitee ani biyyatti galuu dhiisi maarshii irra leeyoon ol ba'ee taa'e waan kana faraddaasuu dhoosuu keessaa qoodan qaba jechuudha. Maaliif wanni kun argitee rakkoo buuraa waan ta'eef inni kun godhamuu qaba. Warri bulchiinsa gaarii diriirsina jettan naannoo qoradha. Ijoollee sukkaara haadha hiyyeessaatiif qoodaa jedhanitti kennan gurgurattu hunda karaarraa fuudha. Dhageesse lafa manaafaa lafa godoofaa argitee safartee miilaan namaa kenniti horii fudhatti. Dhageesse waan akkasiifaa gurgurattee nyaatti ijoollee akkasii karaarraa fuuchu. Ofiifis hin taatu namaafis hin taatu. Ati yoo hatta ta'e akka Alamuddinaatti akka efferti hati waan gurguddaa akka basaa'ee asii argitee ollaa keessa deddeebitee haadha hiyyeessaa boossisuun haadha hiyyeessaa fi yatiima boossisuun mini faayidaa illa'u. Dhageesse nyaattee gam tokkotti ba'uu hin dandeessu. Amma warri argitee guduunfaa nu hiikkachiise ijoollee gara jalaa kana haqqaaxaariinis jara ofii waa argachuuf jettee agaaziitti basaasti opidiyoo warra gurguddaatti dhattee himti yeroo hunda argitee miillisiin dhaabbatu horii argatti tikkeeta kutatti achitti deddeebiti oduu funaanti argite nama dhufanii odeeffannoo isinii kennan nama keessan hin ta'in godhadha. Nama keessan irraan fuudhina oduu gaariin hin dhuftu nan beekan. Lammaan argitee mormitoota keessaa nama qabaachuu qaban. Abiyyi akkas mormitoota keessaa warra odeeffannoo namni itti matee namni sodaatuga aangoon qabani. Kanaaf jaratti namni haasa'uu danda'a hawaasa keessa jiru.
ijoollee warra akkasiirraa dhageessaa ta'u odeeffannoo warra aangoo hin qabne warri aangoo qabdu waa argachuuf jecha argitee halkaniif guyyaa hin boqottu gidduu fiiddi hawaasaaf bulchitoota gidduu jarri kun waa hatuuf warra kaanillee warri sammuu bakkalee argitee sammuu namaa balleessaa jiru bulchiinsa gaarii jijjiiraa jiru dhabamsiisaa jiru doomsaa jiru warra akkasiiti warra gara gadiiti warri gara olii argitee waan yoo hattellee waanuma gurguddaatti akkuma quuftutti atti yoo hatuu baattellee akkuma beeloftutti jiraatti akkuma alamaayyoo atomsaa utuma beeloftuu duuti alamaayyoon utuu waan tokko godoo tokkoon ijaarratin du'aan gale garuu seenaa qaba hattuun warri gurguddaan akkasii argite yeruma tokko waa boccokatanii liqimsu amma isii gara gadii kanatu fitinaa nu kaa'e fitina nama ollarraa galu beetti nama argitee gaaraa galu beetti nama madaa'ee galu beetti nama biyya alaatti galu beetti haqaaxaarii warra gara gadii kana yaa kan nama jeesisu niitii irratti wallabaniis poolotikaatti geessiti dhageesse niitii namarraa fudhachuuf jecha durba irratti waliin haafanii dhattee lammaatti himti dhageesse nama gaarii ofii fakkaatte kun hundinuu argite karaarraa guuramuu qabaan sabaaf hin dhaabbadde jechuun maali barati yoo waan tokko ati wama tokko hin gurguratin wama tokko hin nyaatin ummatarraa garuu waan gaarii hojjatte yoo ummata kanaan najaaraa jette ifatti baate miliyoonaan si jaara namni miliyoonaan isa nyaatte caalaa miliyoonaan warra akkasii ramada warra gattanii jirtan mormitoota keessaa naman keessan yeroo hundaa qophaa utaaltu Ahmaddiin Jabal maan qabanne naannoo argitee islaamaa baalee arargee jimmaa hundatti argitee namooti akkasii beekamoo fudhatamoo ukkaamsitanii keessan soo paartii qabaatee ittiin hin socho'u dhageesse karaan itti jara kanaaf hojii kennuufii qabdan jibbaan qophaa taa'uun qaban balballitti cufamuu qabu jaraafis hojii kennamuu qaban nama jaaruu irratti yookaan argitee wanna maqaa oofisa mataa isaanii abanatan jaraafis argitee qooda hojii kennuufi mootummaa keessa dhaabbatee bar mootummaa keessa hojjataa baankii keessa hojjataa mataa isaatti dorgomuu danda'a bar mataa isaatti akka mangistitti mataa isaatti dorgomuu danda'a carraa akkasii namaa kenna yeroo hundaa ni namaaf ni kennama jenneetuma argite abdiidhaan jiraanna rarraanee eenna saree baajii hedduu taane dhageesse inni kun argitee yeroo atattamaatti furmaata argatuu qaba sareen baajii hedduu baajiin irrarraa foon fudhatee argitee bu'a jettetti sareen jala ciiftee heddi baajiin hin bu'u uumaadhaan argitee gogaa qofa irratti rarra'e kanaaf argitee kun qajeeluu qaba kabraa wannani dubbadhu waan biyya alaa kana dhiisaa guddoo itti rakkatina hundinuu ni qajeela wanni guddaan gurra biyyatti qabadhaa dhaggeeffadhaa tunqan kani wanni na dhibu ammoo waan tokko jecha tokko ganamata kana barreessaan ture ilaal woboos haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u gocha suukanneessaa isa jedhu utuu dhaabdanii gaarii waraanni bilisummaa Oromoo gochaa suukanneessaa fudhate yeroo jettan diinaafis firaafis baay'ee hamaadha suukanneessaa jechuun maal jechuudha beektuu gara afaan Oromoo kunuu hiika afaan Oromoo kana beektu suukanneessaa jechuun akka argitee mallasi naannoo Gambeellaa irratti hojjate naannoo Gambeellaa irratti waan hojjetame
yaa jechuun nama jeeftee kaatee eega ajjeesanii ka'anii ammoo walitti qabanii reefa bakka tokkotti guuranii reefa gubu suukanneessaa jechuun akkasi kan agartaa namaatti nama hadoochu waan nama hadoochu jechuun chook waan si godhu suukanneessaa jechuun bar waan walitti waan si jibbisiisu waan ija keerraa hin tolle namarratti hojjechuu jechuudha. Dhageesse suukanneessaa jechuun akka mucaa dheengadda South Africaatti du'eeti suukanneessaa jechuun waan akkasiiti. Calluma jedhamee haasaan hin furgugu tarkaanfii fudhateera bakka dhumati akkasuma wannati irraa jajjabeessituuf laafiftu hin jiru. Waan kana irratti wannan jedheef jira. Isin waan hedduun beektan. Ilaala. Minilik Ginosaayi jennee mana banne caffeeraa misfaa wajjin. Minilik Ginosaayi. Maal irratti banan ka'e wanni kun? Teedii Afirootu Qudduus Xoorinnat jedhe. Qudduus Xoorinnat. Lola eebbifamaa. Isa baale irratti godhame harka namaa kutanii harma namaa muran suukanneessaa jechuun sana laala. Suukanneessaadha. Baay'ee balaa Ginosaayi jechuun balaaleffatamaadha jechuudha. Addunyaa irratti baay'ee balaaleffatamaadha. Akka Hitler nama godhe saamunaa nama godhe balaaleffatama hama kan yakka hama sirra kaa'ee darbu jechoota akkasitti hin fayyadamina. Hogganooti amma argitee shanee kunis guddoonni nama waa beeku miti irra guddaan isaanii faduulidhuma rabbii argite faduulidhuma rabbii nama gadi bayee ol galu hin beekani waan akkasii dhoowwuu hin danda'ani jechuun afaan Oromoo jaraayis baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaa. Argitee akka kiyya carraa argatanii naannoo hunda keessan deemne inni dhiyaas dhi'umatti haguugameetu mataa inni baas ba'u mataa inni kibbaas kibbu mataa loqoda afaan Oromoo kanayyuu akka gaariitti hin beekan. Dhageesse jechi suukanneessaa jedhu yakka guddaa. Yakka guddaa. Suukanneessaa waraanni bilisummaa Oromoo duraan keessa ture takka namarratti hin hojjenne takkaan hojjetu. Bakka ajjeessa biraa deemu bakka wanni biraan jiru. Waan argitee ija balleessan ishaaraadhaaf jedhanii eegaa du'e qaama rukutan lafatti mataa malaasan kun suukanneessaa jechuudha. Xiyyiitiidhaan ajjeessanii kaanii fannisan akka dargiitti mallasitti suukanneessaa jechuudha. Du'a lama ajjeessu jechuudha. Dhageesse? Gochaa akkasii namarratti hin hojjetu. Kanaaf jecha ilaala hin bareechina jettanii hin tolchina jettanii suukanneessaa hin jedhina. Ajjeeseera fixeera bakka. Warri kutanii argitee namoota hedduurraa madeesseera bakka haganu. Wanni biraan jiru. Wanni ati babbareechitu hin jiru. Wanni argitee namni sanaaf sin gargaaru argitee. Jechaan itti daddabalteef. Jecha suukanneessaa ati jetteef argite namni kumaatamaan hoo jedhee ka'ee si gargaaru hin jiru. Dhageesse baay'ee nama jibbisiisaayyuu nama baqachiisaayyuu. Suukanneessaa gadaan Oromoos baay'ee balaaleffata. Suukanneessaa jechuun ijoollee fa'aa ajjeesu daa'ima sababa abbaatiin ijoollee fa'aa fixu. Gubu mana argitee ijoollee manatti hidhanii fa'aa gubu suukanneessaa dhagaa kun. Abbaa badii qabu gadi fuutee qaagootee deemuudha bakka wanni biraan jiru. Wanni ijoolleen ittiin adabamtuuf hin jiru. Kun suukanneessaa miti ajjeesuudha bakka du'eera. Bakka hinaaf dhumati. Rasaasuma tokkoon nooftee du'e bakka dhumu. Alaas. Dhageesse? Kanaaf walumaa gala yeroo waa barreessitanis waa dubbattanis miidiyaa irrattis hin qajeelchina hin bareechina jettanii argite
waanuma isinitti dhufe hin barreessinaa. Yakka guddaadha. Tukkana jara keenya waan isin akka laafaatti ilaaltanii miti bee. Waan akka laafaatti ilaalamu miti. Abbuma fedhe haa ta'u, waraana kamiinuu haa ta'u, diina kamiinuu haa ta'u, dhageesse akkaataan du'aa gabaabaadha. Ajjeesse bakkaadhumatti. Afaan Oromooti. Ajjeesse waraanan lola irratti du'e. Innis ajjeessuudhaaf dhufe isa kana dursee ajjeesse. Agaasiinis ajjeessuudhaaf dhaqe woboo dursee ajjeesse dhumati. Wobootu argitee carraa argatee karaa deeman haxxee hidhee gube. Bakkaadhumatti. Hagas wannati jajjabeessaa ooltu namni eessa jette suukanneessaa jettuu hin jiru. Tunkan. Dhageessu. Latee ombar waa kana ni laalame. Ani duraani biyya alaatti beekta. Hiriira nagaa jedhama ture. Hiriira nagaa. 2009 VOA nagaafatanii jennaan jar Beeljimitti hiriira nagaa godhamaa ture. Hiriira nagaatii miti hiriira mormiitii jedhe. Hiriira nagaa mibbaleella. Taqaawwamoo salphino jechuun mormiidha. Hiriirri nagaatu hin jiru. Hiriirri nagaa jechuun abiyyiif hiriira ba'uu jechuudha bara warra biyya bulchaa jiruuf. Warra biyya bulchaa jiru maal hiriira baata innoo ofiifuu bulchaa jira. Isaaf hiriirri hin ba'ama hin ba'amu. Inni nu biyya bulchaa jira. Maal baataaf ree? Inni nu biyya bulchaa jira bara. Isarratti baata. Mormi. Maal mormita? Waan achitti godhamaa jiru akkasirratu mormita. Hiriira mormiiti. Hiriirri dhageesse. Hiriirri nagaa takkaa mootummaa kamiin keessattuu hin ta'u. Hiriirri nagaan jiru. Amma Ameerikaan argitee Ameerikaadhaaf namni hiriira ba'u jira. Tiraampiif namni hiriira ba'u jira. Waan gaarii hojjetaa ta'e dheebaa. So nama biyya bulchaa jiruuf namni hiriira ba'a maal jedha? Baganuu dhufte jedhamoo? Hiriira ba'uun yoo ta'e simannaa gochuufiidha gaafa inni dhaqe. Akkana. Kan isatti himatan amma naannoo Somaaleetii kan itti ba'e mormi. Eenyuun namicha kaanurraa kaasi? Bakka. Naannoo argitee Gujiitti kan ta'e mormi. Ammallee ni ta'a Oromiyaa keessatti. Hin ta'a. Baay'ee bakka hedduutti kan ta'u jira. Waan argitee niitiin mallas nurratti argitee hojjetaa turte argitee baalagee isiin nurratti sagaagaloo hojjetaa turte hunda siichi hiriira itti baanee akka isiin nu keessaa kaatu goona. Yakka isiin dhiyeessitee argitee wannaan argitee Alamaayyoo Atoomsaa akka du'u kan gooteef siichi mana murtiitti dhiyaatti. Kanaaf hiriira ni baana. Mootummaan federaalaa Taglay ministerni gaafanna ammallee hin gaafanna. Haga amma inni aangoorra jirutti. Borimmoo yoo ka biraa dhufe ta'e isarrattis ni baana. Wanni adeemu hundi wanni argitee saba kanaaf hojjetamu haga sirratutti. Yaa wanni biraan jiru akkana. Tunkana nuti namaafi miti. Hujiidha. Hujii. Dhageesse qormaati ammalleen wannaa meeshaa biyya alaatii galaa ture. Qormaati akka deemu barbaada. Faayilli gadi guuramee efferti waggaa 27 as dhageesse qaraxa akkamii kafalaa ture faayilli isaa jira qoratamuu qabaan. Faayilli isaa gadi yaa'ee qoratamuu qaba. Yoo hin jiraanne haga kanaan duraayyuu mangistii irratti argitee ba'aa dabalaa kan ture naannoo Oromiyaa kafala malee akkuma horii miliyoona 250 maqaa Itoophiyaatiin liqeeffatanii kaampaa wannaa Tigraayitti akka ijaaramu godhan wanni hundi liqaan nurratti deebisaniiru mootummaa Itoophiyaa irratti.
maqaa sanaan hedduu waa godhameera. Hin ijaaramini miti adiigamu miti. Ijaaramus booda eenyutu keessa qubataadha dubbiin. Faabirkaan hedduun naannoo Tigraayitti banameera. Faabirkaan dhagaa gurraachaa, faabirkaan argitee simintoo dhuga bareedaan. Dhagaani qabanii simintoon achi ta'uun bareedaan. Nus dhagaani qabnaa. Naannoo Oromiyaatti faabirkaan dhaabbatee naannoo Oromiyaa keessatti Oromiyaan gurguratee haa bulu. Yaa Tigraay irraa wanni fudhannus hin jiru, wanni achi kenninus hin jiru. Naannoon hundinuu wal fayyaduu danda'a. Of fayyaduu danda'a. Faabirkichi booda argitee nama daaka ta'e ni arginaan. Yaa isa kana immoo ittiin jarjarru hojiidhuma keessa arguuf teenya. Booda nama daaka ta'e of daaka ta'e ofumaaf wofcooruma ofumaa ofitti naqee of daaka ta'e dhageesse hin arguuf teenya sun gara fuulduraatti. So ammaafi obsumaan waliin deemuun gaariidha. Waan sirriin ta'in immoo Abiyyi irrattis Lammaa irrattis hiriira baatanii qajeelfachuu akkasinii qajeelchan taayisu. Naannoo adda addaatti argitee warra argitee sirnan qabne kan gaderge hiriira baatanii ganda keessatti yookaan xalayaa manguddootti qortanii manguddoon akka Abiyyitti geessan gochuun jijjiiraa ofirraa godha. Uffee jedhee uummanni Oromoo nagaadhaan boqotee bulu. Afuuraa baafatu. Dakkame. Salchito'an. Bakka hin dadhabe. Haniisaan dhumeera namni. Hin dadhabeera. Kanaaf argitee isa kana hojjechuu dhaabaa miti. Hiriira bahuu waa gaafachuu waaleyna waaleykum assalaam hiriira bahuu dhaabaa jechuu miti. Itti fufaa. Daranu waan gaafattan haga qajeelutti. Yaa. Kanaaf kanan jedhaa har'a yeroo gaarii isiniif haa ta'u deebi'ee soomanniin ammaa gad dhiyaataa jira. Isarrattis dhufeeni nagaa isin fuudhee nagaa isinitti dhaammadhee ofiis isin gaafadhee jira. Ammallee hin geenye guyyaa 3 moo 4 tafe. Kanaaf akkasii jara keenya guyyaa 4 tafe yaa. Akkasii jabaadhaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u walumaa gala walitti deebina gidduu kana nin jira. Kanaaf nagaatti yeroo gaarii.